Mallattoowwan bara dhumaa keessaa inni tokko mallattoon bara Nohii fi Looxii deebi'anii addunyaa irratti mul'achuu isaanii akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Egaa isaan keessaa tokko sanyii uumamaa walitti makuun ammayyeessuudha. Yeroo bishaan badiisaa saba Nohii keessa jiraataa ture balleessetti uumamaa badan keessaa tokko jawwicha daayinoosaras jedhamu yookaan diraagoon yookaan leevaataa jedhamudha. Maarree odeessaa reefu dhagaame kanaan chaayinaan bineensa kana deebiftee uumuudhaaf hojii jalqabdee jirti. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenya xumuraatiin daawwattoota keenya hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligence akkuma jedhamu jireenya namaa salphisuus amma garuu yaaddoo guddaa uumeera. Hubannoo namtolcheetiin waan hundumaa gochuun danda'ameera. Hubadhaa waan hundumaa jechaa jirra. Nama tokko sampilii sagalee isaa fuudhanii sagaleedhuma namichaa fakkeessanii sekoondota gidduutti jijjiiruudhaan hubannoo namtolchee kanaan danda'ameera. Wanti dadhabameen jiru hubannoo namtolcheetiin. Akkuma bara Nohii hubannoo fi beekumsi babal'ateera. Ogummaan dhala namaas daangaa dhabeera. Tibbanas wanta nama dhibuu hubannoo namtolcheetiin faarfannaa hojjechuun jalqabameera. Tajaajilli waltajjiirraas eegalamee jira. Kana jechuun roobotoonni hin faarfatu, roobotoonni sagantaa waaqeffannaa dursaa jiru jechuudha. Kanallee odeessanaan isaa kana bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Mallattoowwan bara dhumaa keessaa inni tokko mallattoon bara Nohii fi Looxii deebi'anii addunyaa irratti mul'achuu isaanii akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Egaa isaan keessaa tokko sanyii uumamaa walitti makuudhaan ammayyeessuudha. Yeroo bishaan badiisaa saba Nohii keessa jiraataa ture balleessetti uumama biyya lafaarraa badan keessaa tokko jawwee daayinoosaras jedhamu yookaan diraagan jedhamudha. Kuni afaan Oromootti jawwee leewwataa jedhama. Leevaatas ni jedhama. Odeessa reefu dhagaameen ammoo chaayinaan bineensa kana deebiftee uumuuf hojii akka jalqabdee miidiyaaleen baasaa jiru. Waa'ee bineensa kanaa ilaalchisee macaafa Iyyoob boqonnaa 41 lakkoofsa 18-19 irratti akkana jechuudhaan ibsameera. Yeroo inni haxxiffatu balaqqeessi ifaa isa keessaa hin ba'a. Ijji isaas akka boruu baqaquuti. Guci boba'aan afaan isaa keessaa hin ba'a. Guca jechuun ifa jechuudha. Qaanqeen ibiddaas isa keessaa in utaala. Akkuma ibiddi muka jiidhaa xuwwee jalaa aarutti aarri funyaan isaa keessaas in yaa'a. Hafuurri isaa cilaattiin qabsiisa. Boba'aan ibiddaas afaan isaa keessaa hin ba'a. Jabeenyi boquu isaa keessa jira. Sodaachisuunis fuula isaa dura hin adeemaa jedha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 41 lakkoofsa 18-22. Yeroo sanatti Waaqayyo billaa isaa isa sodaachisaadhaan isa qaramaadhaa fi jabaadhaan leewwaataan bofichaa isa murxuxxifamuu leewwaataan bofaa isa marmaramaa sana in adabaa jedha. Jawwee guddaa isa galaanatti galus in ajjeesaa jedha. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 isinii dubbifne. Maarree odeessii tibbana chaayinaadhaa bahee akka agarsiisutti chaayinaan bineensa kana deebiftee biyya lafaarratti uumuuf akka jirtu himameera. Bineensi jawwee leewwaataan yookaan leevaataan jedhamu kun waggoota kumaatamaan dura kan ture yommuu ta'u reenfa yookaan du'aansaa tuullaa cabbii biyya chaayinaa keessatti argameera. Kanaanis chaayinaan sanyii isaa yookaan DNA isaa baasuudhaan bineensa biraa wajjin walitti makuudhaan sanyii bineensa kanaa deebiftee fiduuf ariifataa tattaafataa halkan guyyaa hojjetaa akka jirtu ibsameera. Akkuma viidiyoo irraa argitanitti maarree jarri kun hamma kanaa tattaaffii godhaa jiru. Garuu waldaan kiristiyaanaa hamma lafarra jirtutti hidhamaadha jedhameef yeroo hafuurri hamichi hammeenya ijaaruu jalaa diigaa yeroo tuuluu bittinsaa itti fufaa jirti. Ammas Waaqayyo nu wajjin jira, hin qaanofnu, dammaqaa.
Odeessa keenya xumuraa ittaanutti yeroo darbinu daawwattoota keenya hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligentiin akkuma jireenya namaa salphisu amma garuu yaaddoo guddaa uumeera. Hubannoo namtolcheetiin waan hundumaa gochuun danda'ameera. Hubadhaa waan hundumaa isiniin jechaa jirra. Nama tokko sampilii sagalee isaa fudhatanii sagaleedhuma namichaa fakkeessanii sekoondota gidduutti jijjiiruun hubannoo namtolchee kanaan danda'ameera. Kanaaf ammoo meeshaan ammayyaa hubannoo namtolchee fi sagalee uumamaa yookaan uumama sirrii adda baasu nama hundumaa harka yoo gale malee adda baasuun rakkisaa ta'uu namoonni gurguddoo hedduun dubbataa jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akkas jechuudhaan waa'ee hubannoo namtolchee kanaa tibbana dubbataniiru. ያየኸውም የሰማኸውም ነገር እውነት ላይሆን ይችላል። ዲፕፌክ ድምጽን አሁን የኔ ድምጽ በጣም ብዙ ቦታ በከፍታ በዝቅታ በመናምን ስላለ ዩቲዩብ ውስጥ በቀላሉ የኔን ድምጽ አስመስሎ ማውጣት ይቻላል። ልክ ሰውየው ያለው ኢንቴንሽን አስመስለን ድምጹን ምስሉን ካደረግን በጣም ብዙ መዛባት ሊፈጥር ይችላል። አሁን እንኳን እንደምታዩት ብዙ ስለሚዋሽ ማለት ነው። ሰው አንተን መስሎ በድምጹ በስዕሉ የሚናገር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ኤአይ ነው ብሎ መለየት ራሱ አቅም ይፈልጋል። አሁን እናንተ ስልክ ላይ ብታዩት አይ ይሄ ኤአይ ነው ማለት ካፓሲቲ የላችሁም። በምን ትለያላችሁ? Kanaan duras ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hubannoon namtolchee baay'ee sodaachisaadha sadarkaa yaaddessaarra gaheera. Roobootiin hubannoo namtolchee hojjetameef tokko qixxee namoota biiliyoona tokko yaaduu danda'a jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Maarree akka fakkeenyaatti mee faarfannaa namaan faarfatamee fi hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligentiidhaan faarfatamee ilaalaatii adda baasuudhaaf yaala kanatti aansinee sinaa dhaggeeffachiifnu. ለኔም መሆኑ መስክሮ ጸለይኩልህ አለኝ እኔን ጨምሮ ያስተማረው እሱ የላካችሁ ለኔ አረጋግጦልኛል አሜን ስለው ያኔ የተላከው ለኔም መሆኑን መስክሮ ጸለይኩልህ አለኝ እኔንም ጨምሮ ያስተማረው እርሱ የላካቸው ለኔ አረጋግጦልኛል አሜን ስለው ያኔ። daawwattoota keenya asirraa akka arginutti faarfannaa namni jalqabaa faarfatee hubannoo namtolcheetiin yeroo deebifamee hojjetamuu dhageenyeerra. Marree kanaan dura hubannoo namtolcheetiin amantaa yookaan waan namni itti amanu mara addunyaarraa balleessuun akka danda'amus barameera. Egaa yaada akka kanatti daqiiqaa gidduutti faarfannaawwanis ta'ee muuziqaawwan hedduu hubannoo namtolcheetiin akka hojjetamuu danda'an yookaan sagaleen namaa hojjetamuu akka danda'amu tilmaamuun isin rakkisu. Dabalataan ammoo waaqayyo faarfannaa hubannoo namtolcheetiin hojjetame kana ni simatamoo hin simatu isa jedhuufis gaaffii guddaan deebii barbaadu ni jira. Waaqayyo yoomiyyuu faarfannaa kan inni irraa barbaadu uumama ofiisaa uummaterraa qofa akka ta'e yaaduun nama hin rakkisu. Maarree yeroo dhiyoositti tajaajiltoonni waltajjii hedduun roobootiidhaan bakka buufamanii roobootiin sirna waaqeffannaa geggeessuu yookaan sagantaa dursuu akka jalqabee isin biraan ga'uu keenya ni yaadattu. Amma immoo faarfattootas waltajjii irraa harcaasuudhaaf seexanni roobootii faarfannaa hojjetu hubannoo namtolcheetiin dhiyeessee jira. Egaa yeroon itti tajaajila waltajjiitti jabaannuu fi kadhannuu akka ga'e isin hubachiisuu barbaanna. Macaafa Iyyoob boqonnaa 35 lakkoofsa 10 hanga 13 irratti akkas jira. Garuu eenyullee Waaqayyo uumaan koo inni halkan namni akka isa faarfatu godhu eessa jira? Inni bineensota lafaa caalaa nu barsiisu simbirrootaa fi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas ogeessota nu godhu eessa jira hin jenne. Achitti namoonni iyyuu inni garuu sababii of bokoksuu warra hamaa godhaniif isaaniif hin deebisu jedha.
Iddoo kanatti kan nuyi arginu faarfannaa kan namaa kennu halkan waaqayyo akka ta'e ni dubbata. Maarree bor akkuma kanaan dura miidiyaan hawaasaa uumame lafa fudhate amma hubannoo namtolchee iddoo aarsaa guutuudhaaf hafuurri hamaan wixxifataa jira. Tajaajiltoota keenyas iddoo aarsaarra gad akka hin harcaafne sodaatamaa jira. Tajaajila ulfina qabeessa kanas akka hin salphifneef kadhachuu fi halkanii guyyaa gooftaatti maxxanuu amantoota barsiisuu qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Maaraanaataa. Fardaadii gubbaa taa'een argame gonfol finaasanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mutichi ni banee inni jisaayifuu Yesuustu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda ruunfataa. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda ruunfattee. Sila bagoonnat sila chernet Igalo lafteti jalala moteti Aretu yuwara bazanta sira Kebar hinomo mote alkali guyo ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኢየሱስ ኦ ገለታ Wakuma ke himeftu yunan kutsu Hamagesu dubachudani mulsu Dachef zami ivajiru da kanarra Isambune jijiramne si argera Wakuma ke himeftu yunan kutsu Hamagesu dubachudani mulsu Dachef zami ivajiru da kanarra Isambune jijiramne si argera Waka gudda yesolbate jirtolfate moti gudda yesolbate jirtolfate waka gudda yesolbate jirtolfate moti gudda yesolbate jirtolfate Yes,
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.